guddaa ibidda nama naqu. Arraba kana yoo tolfadde yoo haala kee tolfadde yoo gartee lubbuu onnee tee tana jaalallee teetiif jaartii teetiif haadha manaa keetiif bante maaltu asaanaa isiilleen si jaalatti. Alayhi salaam wa rahmatullah. bultiin wasaasaa akkuma jaani saniif rabbiillee subhaanahu wa ta'aalaa jaalalti halaali jaalalti haraam hin taane yaa ikhwaanii jaalala gartee kaafirri ummanni kaafiraatu jaartii isaa takkaawwan niitii isaa jaalatu ati nama muslimaa taate ka jaalala silaa duniyaa tana barsiisuu qabu sii bara tanaafuu dubartii tee haadha manaa kee jaaladhu ta lammadaati ta sadaffaadhaa dubartiin dhiira akkam jaalatti yennaan dhiira tasgabbaawaa jaalatti tasgabbaawaa waanis yoonis hin je'e nama tasgabbaawe nama gartee suuta naamusa qabu tasgabbii qabu yoo waa uumellee yoo rakkoon qunnamte yoo mana keessa rakkoon isaan mudattillee nama hin jarjarre murtiidhaaf hin jarjaru suuta deemu sigalee xabi'aan isaa nama gartee bilchaataadha nama gartee ammallee tasgabbaawaa dubartiin dhiira tasgabbaawaa jaalatti dhiira batachee jaalatu batachee beeytaa dhiira gartee spiidii dhiira gartee waa hunda dafee balleessu kan murtiirra dafee gahu san hin jaalatu dubartiin nama tasgabbaawaa nama kanaan qabaa jettee jaarsa akkanaan qaba jetteetillee itti dhaadatte jechuudha tasgabbaawaa yeroo rakkoon uumamtellee ka rakkoo san gartee danda'u ammallee ka sabrii qabu ka obsa qabu bakka gartee qabeenya bakka bultii bakka ilmaanii qabeenyas qabeenya illee wayita baasu nama gartee qabeenya kanallee gartee akka itti baasu beeku masruufa isaa akka itti baasu beeku namni garii jira gartee haadha manaatii waliin yeroo hundaa kara hawu maallaqa ficha saba obboleessa kiyya maallaqa moo isii fardi maallaqa moo haadha manaa fardiidha haadha manaa fardi maallaqni homaa keessa hin jiru dhiira gartee haadha manarraa maallaqa ol kaa'attu hin garreessin dhiira gartee haadha manarraa doyinumtu hin garreessin dhiira gartee haadha manarraa maallaqa ol kaa'attu tayoo gartee maallaqa itti kannellee dhufee hisaabu hin agarree maal bitte maalitti baaste no kun hin barbaachisu dhiirti akkasii sun dubartii biratti tuffatamtu ati dhiira taate baaste jennaan masruufa gaddeebitee hin gaafatin maallaqa gartee jaartii teetii kannite gaddeebitee hin gaafatin dhiira dadhabaadha kun jechuudha ka gartee dhufeetuma gartee maaliif baaste akka maal fa'aa maaltu siin gee jalaa ba'i hin gaafatini saniifuu sadaffaan qabxiin sadaffaadhaa dubartiin dhiira tasgabbaawaa feeti tasgabbaawaa obboleessa kiyya rakkoollee rakkoon yoo si dhuftellee rakkoo san gartee akka itti bira dabartu mala kadha'uu danda'u nama gartee ammallee murtiidhaaf hin jarjarre kana feeti dubartiin qabxiin afuraffaadhaa nama qabxii afuraffaa irratti dubartiin dhiira akkam jaalatti jaarsa akkam jaalatti jennaan jaarsa fedhii isiidhaa fedhii isiitiif waan haati manaa isaa feetu beeku maal feeti maal jibbiti yoo maal je'een jibbiti fedhii isiidhaa waan gartee isii miidhu ka hin dubbanne jechuudha ka gartee fedhii isiidhaa beeku ka yoo isiin rakkatte isii tana gartee haati manaatu rakkatte gartee abshir haadha manaa kiyya yaa jaartii sibiran jira maal taate abshir maan taatu waa hunda keessatti sibiran jira sibiran dhaabbar mooraali onnee itti godha haadha manaa isaa fedhii isiidhaatillee gartee ni eeggataaf maal feeti maal jibbiti akkuma isiin abbaan manaa kiyya maal narraa jibba maal narraa fedheettu isiin atilleen ka dhiiraa haadha manaa kan kee jechaanillee amma gartee dubartii waan hin feene irraa fokkottu nama fokkottu isiin jau xilaad abadan aabid hin feetu mee akkasumaami akkeessamee dubartoonni keenya nama fokkottu isin ijoo ni feetanii mee barreessa har'a isin ilaalaawu waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu
dubartii ta'ee kanamni fokkottu isiin je jaalatu ni jirti. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ni jirti. Haya mee dubartoonni ka dubartii ta'ee namni maashaallah infeenu maashaallah infeenu no maal isin je laali yaa obboleessa kiyya dubartiin isii arrabsuun feetu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fokkottu isin joon feetu dubartoonni keenya hundi bareeddu ilaalcha namaa garagara malee bareeddudha saniifuu infeenu maashaallah. Haya dubartii dhiira gartee fedhii isiidhaa eeggatu. Okay, fedhii isii eeggatu akka isiin gartee ittiin aarre akka isiin hin dallan haadha manaati dhalaadha. Dubartiin aarti الرسول صلوات ربي وسلامه عليه dubartiin tun cinaacha jallarraa uumamtee je naam cinaacha jallarraa uumamte saniifuu gartee irra jallaan cinaacharraa illee cinaacharra olii kana isii waliin gartee numa haala isiin qabduun amala isiin qabdu waliin numa jiraadhu je isii tanan tolcha isii tanan qajeelcha jettee yoo deemte numa cabsite je hin dandeessu qajeelchuu hin dandeessu yoo sobde malee dubartii sobanii bulchan soba hoggas hin jiru kijiban baanu ni sossoban abshir yaa jaartii si biran jira yoo uuma xiqqoo waan isiin balleessite xiqqoodhaaf guddoodhaaf loluun qabdu warri dhiiraa xiqqoo fi guddoof illee lolin waan xiqqoonis guddoonis yoo si lolchiiste manni keessum beekadu khatarra jira deemi tolfadhu saniifuu nama jaarsa fedhii isii fedhii qabdisilleen fedhii isiidhaa gartee maal feetii maal jibbitii irraa ifi eeggatu jechuudha waan san guutuuf bakka meeqad yoo isiin rakkatte ta'uun ni mala yoo gartee isii tana gartee hamilee itti godhu yoo isiin gartee bakka hirribaatti illee fedhii qabdi fedhii isii guutuufi kana ta'u jechuudha fedhii isiidhaa. Fakkeenyaaf dubartiin yeroo garii ni jijjiiramti yeroo dhiigni xuriin laguudhaa itti dhufte ni aarti ni dallanti if jibbiti yeroo wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh yeroo kanatti maammakkiyyaati immoo mummad akkuma shi'aan warbaanu mummakkiyya gartee yeroon gartee marsa wa alaykum salaam wa rahmatullah marsa laguudhaa xurii laguudhaa tana waan hormooniin isiidhaa jijjiiramuuf yeroo tana gartee ati suuta deemuu qabda if eeggachuu qabda yoo isiin aartillee irraa beeki jijjiiramee jira gaa haala jijjiirama jechuudha saniifuu dhiira gartee fedhii isii fedhii dubartiidhaa maal feeti maal jibbu waa hunda irraa beeku kana jaalatti jee qabxii shanaffaati dhiira takkaa'uu abbaa manaa haadha manaa isii tana beekuu fedhu waa'ee isiidhaa haala isiidhaa faamilii isiidhaa biyya isiidhaa nama gartee isii tana beekuu fedhu jaarsa isii tana beekuu fedhu jaarsa gartee isii tana gartee abbaa isii faamilii isii gartee ilmaan adeerranii nama waan kanaaf yaadda'u kagaggaafatu faamiliin badan kawweetta gartee telefoona ganda isaanitti dawwaluu deemu isiidanillee mee ganda keessanitti dawwal deemee ganda keessan ziyaarraa mee faamilii kee ziyaarraa nama dhiira akkanaa kana jaalatti dhiira gartee selfishii ka if jaalatu ka ifi faamilii isaatiif waa godhee yoo isiin faamilii isiitiif waa godhuuf deemtu lolu san hin jaalatu sigalee dhiira gartee faamilii isaa qofa osoo hin ta'in faamilii isaatis faamilii isiitillee jaalatu san feeti ka cinqamtu dhiira cinqama jechuun san faamilii isiidhaa baruudhaaf qabxii shanaffaati kana jaalatti dubartiin dubartoonni keenya wannin an ja'aa jiru kun dhugaa moo kijibu dubartoonni keenya wannin an ja'aa jiru kun dhugaadha moo kijibame ragaa ba'a dubartoonni wannin an ja'aa jiru qabxiin an lafa kaayaa jiru kun qabxiileen tuni dhugaa moo kijiba faaya nama sadii qofaa dhugaadha je nama dila kana keessaa maasha Allah hin taane dubbiin tun hin taane qabxii irra deebuun qaba isiniif hin galleen saa wanni dubbataa jiru
إسني في قلنمو بارك الله فيكم بارك الله فيكم إرى دي بيأتني لالتن وان قرتي سندبري قبتي لين أن جاء جرتون قبتي شنف الرجرة بارك الله فيكم بارك الله فيكم إيرا إسي برو داف إنكم إسي برو فلو فاميلي إسي سيقالي إيرا قند صدا خبجو إيرا قند صدا جالة فيتي dubartiin dhiira gartee isiidhaaf eenyummaa ganda isii kabaju isiin illee kabaju kana jaalatti qabxii shanaffaati qabxiin jahaffaadha dhiira isii tajaajilu dhufte gaamma